AirPod kanaan muuziqaa dhaggeeffachuu qofa osoo hin taane ittiin kontiroolii gochuu ni dandeessu. Akkasumas iddoo wacii garaagaraa jirutti auto noise cancellerii waan qabuuf haala ajaa'iba ta'een noise tokko malee waan barbaadan dhaggeeffachuu yookiis focus taatanii hojii barbaadan hojjechuu ni dandeessu. AirPod kana inni biraa wanti haaraa godhu iskiriinii mataasaa kan qabu yeroo ta'u bilbila isiniif bilbilamus ta'e tekstii isiniif ergamu karaa kanaa kaasuuf akkasumas dubbisuu ni dandeessu. Back to my channel. Arrammo video kanaan AirPod Pro haaraa kan touch screen fi akkasumas auto noise cancellerii ofirraa qabu walii wajjin review goonaa jechuudha. Gara video irraatti darbuun dura garuu caalaatti akka wal barruuf akkasumas immoo videoon kun nama baay'ee bira akka ga'uuf eessa akka jiraattaniif maqaa keessan comment irratti na barreessuun dagatinaa amma kallattiimaan gara videotti dabarra. Egaa AirPod haaraan kuni featureewwan isin amanuu hin dandeenye featureewwan smart watch garaagaraa irratti argaman hedduu qabatee dhufeera. Inni kunis inni jalqabaa screenii mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Screenii isaa kana irratti slide kan goonu taabiiwwan garaagaraa qaba. Inni jalqabaa screen lockidha. Screen lockii akkuma silkii pattern qabne kamii slide goone seenuu dandeenya. Erga seennee booddee music taabii nuuf fida. Musicii barbaanne jijjiiruu dandeenya. Videos yoo ta'e jijjiiruu dandeenya. Akkasumallee pauzii gochuu dandeenya. Tekstiin nu ergame achirraa yoo nu ergame SMS garaagaraa yoo nu ergame achirraa dubbisuu dandeenya. Muuziqaan kam akka taphachaa jiru, viidiyoon kam akka taphachaa jiru, sooshaal miidiyaa kamirrallee yoo ta'e tekstii isaa yookiis taayitilii isaa arguu dandeenya. Dabalataan immoo bilbilli yoo nu dawwalame akkuma argitan kanatti kaasuu dandeenya jechuudha. Inni lammataa vooliyuumiidha. Bilbila keenya tun fuudheen iskiriinii kana duwwaa fayyadamuudhaan sagalee muuziqaa dhaggeeffachaa jirru dabaluu qannasuu ni dandeenya. Inni itti aanu immoo kanaan itti aansee isinitti immoo ANC akkaataa adjustii godhannu jechuudha. Inni jalqabarree yeroo akkuma agartan guutummaatti hin qabu. Inni itti aanu guutummaatti noise cancelleridha. Inni itti aanu haafiidha. Akkasumatti featurii barbaadaniin fayyadamuu dandeessu jechuudha. Inni biraan immoo akkuma agartan equalizeridha. Isa kanaan immoo taayipii muuziqaa dhaggeeffachaa jirtan tuunii garaagaraadhaan akkasiin dhaggeeffataniif isin gargaara. Inni biraan laangeejidha. Laangeejiiwwan torbaadha kan ofirraa qabu yoo ta'e kan dhageessan an fakkeenyaaf Ingiliffa waan dhaga'uuf waan an fayyadamuuf Ingiliffaan fayyadamaa isinis waan barbaadan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Waan isin beekuu qabdan laangeejii kana gaafa jijjiirtan power on power off bluetooth connected kan jettu sunis duukaa jijjiiramaa jechuudha. Laangeejii isaa laangeejii amma kana ofirraa kan qabudha jechuudha. Inni itti aanu alaarmiidha. Akkuma bilbila kamii alaarmii qaba. Saayitii barbaadan daqiiqaa barbaadaniin guuttattanii alaarmii keessan fayyadamuu dandeessu. Alaarmii kun kan dhagahamu karaa earphone waan ta'eef yeroo gurra keessanitti geessan eeggannoo gochuu qabdu jechuudha. Inni biraan immoo find my AirPodidha. AirPodiin keessan akka irraa iddoon mul'anne buyyoo sin jiraa badi sagalee dhageessisaa waan ta'eef isa bantanii ittiin argachuu dandeessu jechuudha. Inni biraan flashlightidha. Iddoo emergency garaagaraatti lafa bilbilli hin jirretti akkuma argitan kana flashlight kan jedhu tuquudhaan iskiriiniin isaa addaatee akka gaariitti ifee isin gargaaruu danda'a. Inni biraan yeroo muuziqaa dhaggeeffattanis ta'e yeroo sooshaal miidiyaa garaagaraa fayyadamtan viidiyoo sana yookiis muuziqaa sana laayik gochuu yoo barbaadan isa kanas featurii kanas ofirraa qaba. Laayik kan jedhu sanatti bu'uu qofaan laayikii gochuu dandeessu jechuudha. Inni biraan immoo AirPod sana fayyadamtanii kaameraa bilbila keessanillee akka ajaa'ibaatti salphaatti banuu dandeessu jechuudha. Featurein AirPod kana adda godhu iskiriinii taansee auto noise cancellerii qabaachuu isaadha. Iddoo barbaanne teenyee qilleensa kam keessallee teenyee yeroo AirPod kana fayyadamnutti yeroo ittiin dubbisnutti ta'e yeroo ittiin hojjennu kamittiyyuu sagaleewwan naannoo keenyarra jiran noiziiwwan garaagaraa riidiyuusii waan godhuuf akka garaa keenyaatti focus taanee muuziqaa sana duwwaa dhaggeeffachaa yookiis viidiyoo sana duwwaa ilaalaa akka nuyi turru nu godha jechuudha. Featurein biraan amma Itoophiyaa keessa jiraannetti hunda keenya yaaddessuu danda'u immoo chaarjii isaadha. Chaamboksii isaa 500 mAh yeroo ta'u kan AirPod isaa immoo 30 mAh jechuudha. Charging time isaa yookiis sa'aatii tokkodha. Play time isaa immoo 4.5 hawriidha jechuudha. AirPod kun sound quality headsetii olitti ni qabaata. Waa'ee featurii AirPod kana haga kana yoo jenne amma immoo waa'ee qarshii isaa mi'aasuuf. Waa'ee qarshii isaa dubbachuu kan dura garuu qarshiittiin afford godhee bituu hin qabu warri jettan viidiyoo kana yoo ilaaltan qarshiittiin bituu dandeessan telegiraamii qofa fayyadamuun meekii gochuu ni dandeessu. Ittiin AirPod kana immoo featurii isaa kan madaale qarshii 2500 qofa jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon keenya irraa kana fakkaatu ture. AirPod kun akkasiin fayyadamtaniifis AirPod baay'ee recommend isin godhudha. Amma viidiyoo taanu wal agarruutti baay'ee.